Akkami nagaa hordoftoota keenya kanneen Oromoo Samsung irraan hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa eeddoma jirtan hundatti sinaa ga'u. Egaa hordoftoota keenya har'a kan isin argisiisu yookiin barnoota keenya har'aa keessatti akkaataa Facebook dark team yookiin dark mode irratti godhatanii itti hordofuu dandeessan kan wajjin ilaallu ta'a. Barnoota yeroo darbe irratti YouTube, Messenger fi Telegram irratti isin agarsiisaa ture. Namoonni baay'een karaa comment YouTube irratti kan nu gaafachaa turtan mee kan Facebook as nu barbaade yeroo nettan baay'een keessan jirtu jiru. Inshallah har'a kan akkaataa itti Facebook dark team irratti godhatanii akkaataa itti hordofuu dandeessan kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma baratame channel kanaaf haaraa kan taatan subscribe godhaa akkasuma viidiyoo keenyas like share gochuu akka hin irraanfanne yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu. Yeroo takka Play Store keessan irra galtu erga Play Store keessan irra galtanii bakka search kana irratti friend leettanii barreessitu jechuudha. Friend leettanii barreessitan search gootu haala kanaan isin dhufa. Ani install godhee waan qabuufiyyuu amma open nan jedha. Isin immoo install gochuutu isin irraa eegama. Egaa install gootanii open gootanii seentu jechuudha. Yeroo haala kanaan bakka kanarra dhuftan bakka xiyyaa fuula duratti deemtu tanatu hiitu yeroo lamaaf jechuudha. Step lama keessa darbitu sadaffaa irratti iddoo right itti tanatu hiitu jechuudha. Haala kanaan inni kan isin dhufu afaan Arabaatiin waan dhufeefiyyuu isin ammoo Ingiliffatti jijjiirachuudhaaf as iddoo English USA tu tanarratti hiitu. Haala kanaan afaan Ingiliffatti isin jijjiirama. Amount isin irraa eegamu iddoo mobile number or email jettu kanarratti email keessan galchitu isa gara galchirratti password keessan galchitu jechuudha. Ani mi ammaaf ani email password kee galchu isin nafaana buutu jechuudha. Egaa ani amma email fi password kees guuteera waan ta'eefiyyuu yeroo haala kanaan email fi password keessan guutan iddoo login in jettu tanarratti tuitu jechuudha. Yeroo haala kanaan login in jettu gootanii seentan haala kanaan Facebookin keessan isin banamaa jechuudha. Erga Facebookin keessan haala kanaan isin baname egaa hordoftoota keenya dabalataan Facebook kanarratti wanti isinitti argisiisu wantoota baay'ee Facebookin kun baay'ee Facebookii bareedaadha. Viidiyoo tokko fakkeenyaaf gadi buusuudhaaf karaa salphaa ta'een osoo copy sin goone copy linkii osoo gochuun isinirraa eegamne kallattiidhaan akkaataa itti gabbuusuu dandeessanis ofii isaatii otomaatikii kan ofirraa qabudha. Akkasumas dark team keessan irratti godhatanii akka ija keessan isin hin miinetti akka gaariitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Amma fakkeenyaaf mee viidiyoo akkaataa itti gabbuusan isin argisiisu. Fakkeenyaaf viidiyoo kana gabbuusuudhaaf viidiyoo kana yoo feetan tabsiistanii ilaaltu yoo hin feene immoo iddoo kunoo xiyya gaddeemtu kan inni argitan jedheeti yaada. Xiyya kanarratti yeroo tuutan viidiyoon keessan kallattiidhaan isin gabbu'a. Mee fakkeenyaaf amma viidiyoo kana mee gadaa buusu. Yeroo kan haala kana yeroo antu kun fakkeenyaaf allow yunaan jedha allow godhee eeyyamaaf jechuudha. Viidiyoon kun gabbuu eegaleera jechuudha. Kino akkuma isin argitan viidiyichi bu'ee xumurameera jechuudha. Kino haala kanaan ni argitan jedheeti yaada. Viidiyoo download complete jedhee jira. Amma viidiyoon kun otomaatikiidha. Haala baay'ee ariifataadha. Gadi bu'eera. Akkuma isin argitan kana viidiyoon kiyya kun amma gadi bu'eera jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo biraas gadi buusuudhaaf haaluma kan xiyya akkuma isin argitan xiyya kana turra ta'a. Xiyya kanarratti tuuxanii jechuudha. Karaa salphaadhaan Facebook kanarraa viidiyoo feetan gabbuusuu dandeessu jechuudha. Egaa amma wanti isinirraa hafu yoo jiraate akkaataa dark team irratti godhatanii itti hordofuu dandeessan qofaadha jechuudha. Maal Facebook kun baay'ee filatamaadha. Ija keessanis ifaan mobile keessan irraa maddu akka ija keessan irra miidhaa tokko sin geessisneef sistema mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Kanaafiyyuu sistema kanarratti godhachuudhaaf iddoo tuqaa sadan kanarratti tuutu ergasii iddoo setting geetu tan argattu jechuudha. Iddoo setting geetu tan yeroo irra dhuftan fuula kanaan gadi buutanii jechuudha. Tikoo gadi buutu yeroo haala kanaan gabbuutan iddoo kan argattu jechuudha. Night mode dha. Night mode kana tuitu jechuudha. Night mode kana sanduuqa tanarratti right guutuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Mee ammaaf haa guutu. Kino akkuma isin argitan amma night mode kiyya on ta'eera. Facebookin kiyya dark teamin isaa banameera jechuudha. Amma akkuma isin argitan kana background Facebook kiyya gurraateera jechuudha. Baay'ee namatti tola. Miidhaa tokkos ija keenyaafis hin qabu jechuudha. Kanaafuu hordoftoota keenya Facebook kanarraa akka fayyadamtan isin gorsaa jechuudha. Maaliif ija keessanis isin miidhuu viidiyoo tokkos gabbuufachuudhaaf karaa salphaadhaan buufattu ariitii olaanaadhaan akkasuma quality olaanaadhaan height qualityidhaan buufachuu dandeessu. Ija keessanis akka isin miines kun akkuma argitan kana dark team qabaa jechuudha.
Kanaaf hordoftoota keenya barnoonni keenya kan har'aafsinii qabanne kan hamma ammaatti hordofaa turtanidha. Please video keenya like godha. Akkasuma warroonni haaraa YouTube channel Oromoo Samsangiif taatan subscribe godha. Barnoota birootiin immoo hamma walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf jiraadha.